Jiraattonni aanaalee godinaalee Gujii Lixaa Arsii fi Baalee akka duudhaa Oromootti warreen hidhatanii bosona keessa jiraniif yaamicha araaraa godhan. Gabaasa Urgii Tufaa, Alamuu Fallaqaa fi Ayyaanaa Ilamoo Margaa Cimdeessaatu dhiyeessa. Bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa dabalatee aanaalee godina Gujii Lixaa mara keessatti hiriirri nagaa waamicha nageenya dabarsuu gaggeeffame. Gujiin lafa sirna gadaa keessatti dagaage qe'ee qaalluu fi ulfoo ta'e osoo jiru namni nagaa dhabee rakkachuu hin qabu. Qe'ee Oromoottis nagaan haa bu'u jedhan abbaan gadaa Gujii Jaarsoo Dhugoo. Barri nagaa barri araara walta araaranna araara nagaati siyaameera akka abbaa gadaa ati kiyya ko jedhee siyaameera. Yoo namatti dhuttuudhaadde gara kiyya koyi hayyuu koyi abbaa amantaatti koyi homaasin godhanu sitti Oromoo dhiiga ketti Oromooti ko jedhee akka abbaa gadaatti yaamicha isinii dabarsaa. Oromoon akkuma aadaa isaatti rakkoon yoo jiraate mariif marabbaan hiikkachuun aadaa fi duudhaa isaatiis jedhan jiraattonni hiriiricha irratti hirmaatanis. Ciniinsuun nu dhidde ilmaan nuti ciniinsifanne alabbaati obboleessa fiittuu garagalte ammoon ciniinsuu akka malee akka guyyaa gaafa dhallee kan ciniinsuun teenna tuni nurraa cituu didde wanni nurraa kute ilmaan teenna alabbaate tana ilmaan tanaan galaa jenna. Sagalee nagaa kana dhageessanii bakka jirtanitti guyyaan kun immoo guyyaa araaraati waan ta'eef gara maatii keessanii gara abbaa faadha keessanii gara lammii keessanii akka deebitan. Bifuma wal fakkaatuun hiriirri yaamicha araaraa aanaalee godina Arsii garaa keessatti gaggeeffameera. Hiriiricha irrattis nageenyi hunda keenyaaf hundi keenyi nageenyaaf jechuun qaamolee hawaasaa abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantaa fi jiraattota godinichaa hirmaachisee gaggeeffameera. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee hiriiricha irratti hirmaatan akkaataa duudhaa Oromoon warreen hidhatanii bosona jiraniif yaamicha araaraa taasisaniiru. Guyyaadhaa sirnaa bahe kennee muramte guyyaa araaraati kennee muramte Oromoo dhiiga hin jessu kennee muramte Oromoon safuu qabaa kennee muramte Oromoon hin ajjeessu kennee muramte akka lallab hin dhageettaa kennee muramte guyyaa nadhaa guyyaa lallabaati kennee muramte guyyaa araaraati kennee muramte ka warri kalee hidhattee muka jirtullee hin dachaataa kennee muramte akkuma hidhatteen dhuftaa kennee muramte sin tuqanii kennee muramte. Abbaa keessantu isin kadhatee nuu gala gadaamessaan isin kadhannee nuu gala anfalaa isinitti kanne anfalaa isinitti kanne anfalaa ilmaatini katanii talatti kanne nuu gala anfalaa isinitti kanne. Hawaasni hiriira kana irratti hirmaatanis Oromoon wal ajjeesuun safuudhaa aadaa keenyatti haa deebinuu kan jedhan yommuu ta'u warreen hidhatanii bosona jiran carraa mootummaan kennetti fayyadamuun karaa nagaan akka galaniif yaamicha dhiyeessaniiru. Walmiidhuun kun waan hin taane Oromoo waliin ajjeesuu safuu qabaa ilmi Oromoo waliin ajjeesuu ilmi keenya nuu galuu qaba obboleessi keenya nuu galuu qaba. Alatti nu jalaa nafinaati galaa karaa nagaatiin galaa waamisa isinii goone abbaan gadaa waamisa isinii godhe haati siinqee waamisa isinii goote nuu galaa jennaan. Abbootiin gadaa abbootiin amantaa wajjin siinqee fi jiraattonni godina Baalee aanaa Gaasaraa fi Agaarfaas waamicha nageenyaa fi araaraa hiriira nagaa bahuun humnoonni hidhatan karaa nagaatiin akka galan gaafatan. Kottu nu gali harka si fuuna ka ammaa mootummaan illee dhiifama sii godha abboonni kee dhiifama sii godha obboleeyyanni kee dhiifama sii godha rabbillee badii keessan dhiifama sii godha. Harma gogaa si hoosise laalii naa gali duuda itti si baadhee na oo'e laalii naa gali. Ujoolleen aanaa Gaasara ilmooleen teenna tagaratti baanne ta duudatti baanne ta harma hoosifne harmasi abaaraa nuu gali du'aayii sii godha nuu gali. Oduu wal fakkaatuun jiraattonni godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa hiriira bahuun yaamicha nagaa dabarsan. Jiraattonni kunneen Oromoon nagaa dheeboteera yeroon amma keessa jiru yeroo Oromoon itti tokkoomee misoomaa fi nageenya isaaf dhaabbatu malee itti wal qoqqoodu miti jedhan. Kiyyaa Bulee dabalataa isinitti hima. Hiriira yaamichi nagaatti godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti geggeeffame. Jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa Nalammayyaa Dawoo Tolee Qarsaaf Soodduu Daacitti qe'een Oromoo nagaa dheeboteera. Rakkinni jirus mariif marabbaan afuramuu yaamichi dabarsan. Jaarsa biyyaa sin qabno, jaarsa waaqa sin qabno, haraaraan nuu bayeessa, walii galteen nuu bayeessa, qabbanni nuu dhufa, haraarri nuu dhufa, inni gidduun sun didi, waaqa sodaadhu nama sodaadhu nun didi. Waaqni dhaabee haaraan ilaa waaqni walitti nuuf haafin dhufanii dhugaa isaanii haa himatan isaan kun isaaf haasimatan ilaa Oromoo walitti nuuf haafin. Jiraattonni kunneen Oromoo irratti salphachuun irraa dhaabbatus gaafatan. Biyya jaartiin itti ulfaatu biyya jaarsi itti ulfaatu yaa Waaqayyo mee nama keenya immoo kan hojjetu hojjetaa mootummaa afaan walii gal poolisii keenyaa humna kenniif dawoo kenniif walii galtee kenniif walii galanii nama mari'atanii. Utuma fakkaatuun jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaalee sadeen Caanqaa Hawa Galaaniif yaa magaalaa Walal magaal Machaaraatti hiriir bahuun yaamicha araara dhiyeessan.
uumamni akka nu waaqayyo akka nu taraaramu uumaan akka nu taraaramu nuyi waliif akka araaramnu barbaanna. Mariin marabbaa walii wajjin jiraannee misooma biyya keenya misooma Oromiyaa misooma Itoophiyaadhaa kan Afriikaa kan addunyaa guddifnee walii galteedhaan jiraachuudhaan hawwaasa. Ususaafuu qabnu balballeessuurraa gar mariif haraaraatti hoota siyaamichi dhiyeessan. Rabbi gaafa dubbatu namni wal kabajaa jedhe wal kabajnee jiraachuudha nagaa buusuudha nageenya qe'ee Oromoof qe'ee Itoophiyaatti akka finnu. Godina Shawaa Lixaanalee godinicha garaagaraa keessattis hiriirri yaamichi nagaa dabarfam. Abbootiin gadaadoleen siinqee abbootiin amantaa godinichaa maqaa Oromootiin dararaan dhaabbachuu qabaa jedhan. Nageenyi keenya akka tasgabbaa'u biyyi keenya akka guddatu waliin akka guddisu nagaa kana dhageeffatanii galanii wal taanee biyya keenya akka guddatu akka ta'uufi. Galaa ijoollee too harma hoosisaa laala dugda badhaa laala galaa karaa nagaa. Harmalee jiran jiraattonni kunneen daandiin nagaa qajeeltu kanaaf hunduu nagaaf fal barbaadu qabaas dhaamatan. Nageenya malee misoomni hin jiru nageenya malee guddinni hin jiru. Hunduu gara araaraatti haa dhufu. Gara walii galaatti haa dhufu. Gara walii galaatti haa dhufu. Waliin waa gashu. Uduma walfakkaatuun jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaas yeroo namni keessa jiru yeroo Oromoon itti tokkoomee misoomaaf nageenyi isaaf dhaabbata malee yerootti wal qoqqoonnuu miti jedhan. Araara waaqayyoo kadhanna ayyaana oromichaa kadhanna boo'ichi keenya nu gaha imimmaan keenya nurraa haa haqamu. Waldararurraati karaa nagaa biyya keenyaaf akka nagaa buusan uummata keenyaaf jecha uummata Oromoo rakkachaa jiru kana ilaalanii. Kanaaf hunduu nageenyaaf dursa kennee hojjechuu qabaas dhaaman. Kanaa booda sagalee okaasaa agahuun barbaannu waliftee agahuun barbaannu nagaa barbaanna misooma barbaanna. Hootii tarrafaa iddoo Saayoonaas Delaasfaa Firoorraa gaawtu gabaas. Jiraatonni godina Shawaa Bahaa aanaalee Dugdaa Booraa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolchaa fi aanaa Fantaallee hiriira waamicha nagaa hiriira bahuun dabarsan qaamoleen hidhatanii bosona jiran waamicha araaraa akka fudhatanis dhaaman. Gabaasa riippoortaroota keenya qixxeessaa Laayyoo Kiyyaa Bulee fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa baatuuf addunyaatu isaa. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaalee Dugdaa Booraa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolchaa fi Fantaallee hiriira bahuun waamicha nagaa dabarsaniiru. Jiraattonni aanaa Booraa waamicha nagaaf hiriira yeroo bahanitti uumaan araara akka buusu tokkummaan Oromoo akka cimuu fi isgoo jedha waaqa kadhatan. Ati uumaa toltaa uumaa keetiin nuti toli sitti dheessine ilmaanaadhaa walitti araarsi sitti dheessine qabbanaa si kadhannee nuu qabbanaa gooftaa kiyya afaan walii nuu beeksisi ibidda kana nurraa dhaamsi gooftaa kiyya bitaa mirgaa qabbana nuu godhe. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti nagaan jiraatu alaa galuu nagaan rafu kanaaf wal dhabdeen araaraan furamuu akka qabu dhaaman. Alaa galuun maasaa kee baatee hojjetachuun hoo nageenya jiraate hoo nageenya jiraatin maasaa dhaquun si balbalaa bahuu hin danda'aman. Amma wanti gadi baane isgoo isaan hin jennu malkaatti isaan kadhannaa. Bukuutti isaan kadhannaa gadi baanu tulluutti isaan kadhannaa yaatiruu wanta nuu galaa dugda ba'aalaala harmoosaa laala waan isaan hin jenneef hoo dallantan nu araaramaa isaan hin jenneef gubanaa kana agarreeti bakka nageenya jiratti misoomni hin jiru. Karaa waaqatiinis ta'u dhufanii ta'u mootummaa wajjin mari'atanii han hujii dhabe hujii argat kan qotatee buluu danda'a qotatee bulu maaloo dhiiga waliin dhangalaasnu dhiigni dhangala'ee lafeen ilma Oromoo caccabee ayyoon boochee abban boo'e maaloo nuu galaayi. Jiraattonni aanaa Dugdaas hiriira waamicha nagaa bahaniiru. Araara yaa Rabbi araara waaqa jaanjilee araara waaqa yoonuu araarame. Isaanis dheebuu nagaa akka qabanii fi tasgabbiin misooma hojjechuu akka barbaadan dubbatan. Qaamoleen hidhatanii bosona jiranis gara araaraa akka dhufanii fi waamicha dabarsaniiru. Haati fi ilmi akka afaan walii beekanii afaan walii beeknee abbaan fi ilmi afaan walii beekee akka nagaan baanee gallu barbaanne dheebuun keenya kana. Haati safuu abbaan safuudha. Safuuwwan akka kaleessaa sanitti akka oolanii bulanii uummanni keenya kan dallanallee garagalee warra ta'e haa araaramu. Nagaan nuti deebitee nagaan si taqabbalee nagaa yoo waliin jiraanne gaariidha. Gaariitti nuu garagali badi hin jennu du hin jennu koon nuu deebi koon nuu gali. Jiraattonni aanaa Fantaalles misooma akka dalagannuu fi nagaa nu barbaachisa. Araarri mootummaa fi qaamolee hidhatanii bosona jiran jidduutti bu'uu qabaa jedhan. Oromoon nagaa jaalata, Oromoon araara jaalata, araaran nagaan karaa nagaa fi karaa tasgabbii qabuun Oromoon hojii isaa akka hojjetu, misooma isaa akka dalagatu hiriira baanii. Biyyi teenya nagaa hawwitee jirti, nagaa dheebottee jirti, nagaa kana barbaadaaf akka nageenyiif abbanti biyya teenyatti buutu, nagaa malee jiru waan hin jirreef
nagaa malee qotatanii nyaatu waan hin jirreef, nagaa malee bobbaafatanii galfatu waan hin jirreef, nagaa malee daldalatu waan hin jirreef nagaa barbaadaaf gabbaan. Jiraattonni aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaas waamicha nagaa fi hiriira bahaniiru. Oromoon walajjeesuun haa dhaabbatu, nagayaan misooma keenyaa haa dalagannuunis waamicha isaaniiti. Yaa Rabbi araara nuu fidi, yaa Rabbi walii nu galchi, qe'ee Oromoo nagaa haa taatu, ilmi Oromoo nagaa haa taatu, walii haa gumaachu, waliin haa dubbatu. Yaa uummata keenya, yaa ijoollee teenna, kottaa Rabbii jedhaa kottaa nuti araaraaf baane, siinqeen ta araaraati, siinqeen ta araaraati, nuti araara labsuuf baane, kottaa haa gallu.